Akkam jirtu hordoftoota Scholar Tuubii baga nagaadhaan dhuftanii har'ammoo kan qabadhee isinii dhufe haasaa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin yeroo baankii keessatti qarshii ol kaawwattan taasiftan isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa jalqaba kara baankii hojjettootaatti erga deemtaniin booda warri baankii hojjettootaa maal isiniin jedhu? Hello, what can I do for you? Hello, what can I do for you? Hello, maal siif haa dalagu? Isinis immoo maal jettanii deebistuufi I would like to deposit $100 in my account. I would like to deposit $100 in my account. Doolaara 100 herreega koota irratti kuusuun barbaada jettuun jechuudha. Hojjetaan baankiitis immoo can I see your ID card? Can I see your ID card? Waraqaa eenyummaa kee ilaaluu danda'a? jedhee isin gaafata. Isinis immoo baastanii kennitaniif maal jettuun here it is. Here it is. Kinoo yookaan immoo kinooti jettuun jechuudha. Waraqaa eenyummichaa kennaafiitoo jechuudha. Please sign your check. Please sign your check. Maaloo cheekii kee irratti mallatteessi. Cheekii otoo mallatteessin irraanfattanii kennitaniirtu yoo ta'e please sign your check jedhanii isiniin jedhu jechuudha. Isinis immoo sorry I forget to sign the check. Sorry I forget to sign the check. Dhiifama cheekii irratti mallatteessuun nan irraanfadhe. Here is your receipt. Here is your receipt. Egaa cheekii irratti erga mallatteessitanii waraqaa eenyummaa erga kennitaniin booda immoo qarshii erga kennitaniin booda riisiitii dhuma irratti isiniif kennamu jechuudha. Isiniif kennaa jira jechuudha. Nagaheen kee kinooti. Here is your receipt. Isinis dhuma irratti maal jettuuni? Thank you. Thank you. Galatoomi jettaniini baatu jechuudha qarshii keessan erga ol kaawwattaniin booda jechuudha. Viidiyoon har'aa kanuma fakkaata ture. Chaanalichaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuu keessan akka hin irraanfanne galatooma.